Obboleessa koo kilmaa tokko barbaadu kana booddee. Abeet. An namni tokko miira keessa jira maan isuma dhugaachuu. Waan namni dubbachuun barbaadne dubbatu. Mubarak obboleettii keenya kana si cikkinu gifadhu mubee obboleettii keenya kana mubee kora gifadhu obboleettii keenya kun na dhiisaa nan caqacaqinaa isin miti kan faana jiraatu anagan jiraata rakkoon narraan ga'uuf isin itti gaafatamummaan fudhatan jettee miti waa'een talaa dhiisaa waa'ee obboleettii keenya mucaa kana garuu yoo namummaa qabaattan hin gargaarran yoo namummaa qabaattan namummaa isaa haqii qabaattan amma anabdiirraa kaasee an birii nan ergaafama gargaaree birii 500 ta'u gargaaree uffata ijoollee tajaajilu ilmoo isaa barumsa dhaabe kana abarsiifatu dhagaa falatee mana muktii hojjete namummaa yaaddan akka itti dubbadhaa. Ayyee kabajamtoota jaalatamtoota uummata keenya mucaan kun gaafa dhufee himatu akkuma nama tokkotti himate dhaggeeffadhaa amma waan tokko seetti himna. Obboleettiin keenyas si jaallanna si kabajna dubartiidha. Allahu aalam waan itti rakkate hin beeku lubbuutti galuun barbaaduudhaan akka nama tokkootti jechuudha. Ammas taanaan dogoggora tokko argee siin jibbu anaaf si adii mesenjaraa walirraa qabna walirraa isaa oollee waddanyaan keenya isaa jabdi dogoggoruma afaanii eeggadhu filiis. Obboleettiin keenya kun gaafa himachuu dhufu maal jedhe? Haati manaa kootii Saawud Arabiyaa waggaa 2 teessee nan badaa jira mana hojiitii xiqqoo nan barbaadinnaan jettee baatee Addis Ababaa jiraachuu fi namni natti himnaan ilmoo koo fuudhee dhaqee jennaan ajandaa warraaf abbaa manaatti hin galu. Dubbichi maqaa ijoollee biyya Arabaa nyaate. Dhageessanii maqaa ijoollee biyya Arabaa nyaate maal jedhe tokko dhufee ol galee yaa Mubaarak warri koo beeruutiin jirti erga bilbila kaasuu dhiiftee torbee keessatti jedhe arganiiru ijoolleen torbee keessatti Finfinnee keessee jirti moo anaafis barbaada abboo isuma dhugumaanaan jedhe. Wanni kun ajandaa ta'ee ijoollee shamarranii yoo madaamiin rukuttes yoo madaamiin ajjeesses yoo madaamiin raamuutes maqaan baduuf deemaa jedhee tanii wanni kun qulqullaa'uu qaba jennee duuka deemne. Amma immoo dhufee as ga'e miti akka namni dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himnu dubartiin obsituudhaan talli kun jedhan nan dhaga'e. Innis ragaa ba'eera. Obsituudha. Obsitee gaafa jette dubartiin abdii murannaatti galti dhugaadha. Garuu jaarsi waan barbaade nama nyaachisa hirmii jira miti kalaas yaa ummata inni isin natti mufachiisuuf miti bagan isin qabaadhe isin tuna waliin jira kaleessa kophaa kooti gaafa inni badii tokko natti balleesse isinitti madhee addaan ba'a jedhee ilaala galee yoo gurbaan kun fayyifate akkuma amma jilbeenfatee nama kuma